Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Firii gaabbiidhaaf ta'uu buufadhaa. Wangeelaa Qulqullicha Maatiyos boqonnaa 3:8. Kabajamootaa, jaallatamootaa, maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaallatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa, biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alaa, kutaa biyyoota garaa garaatti kan argamtan hundumti keessan, nagaan isin gaafadha. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise Waaqni keenya, Fayyisaan keenya, Uumaan keenya Iyesuus Kiristoos, galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam, maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii, toloonni wareegamtoonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatoome kan ulfaate nuuf haa ta'u. Barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha. Ilmi namaa barsiisaa miti. Ilmi namaa gorsuu hin danda'u. Ilmi namaa ogummaa hin qabu. Abbaa ogummaa kan ta'e, abbaa beekumsaa kan ta'e Gooftaan keenya, Uumaan keenya Iyesuus Kiristoos anaafis isiniifis iccitii ogummaa isaa nuuf haa ibsu. Guyyaa har'aa kan walitiin laallu barnoota keenya walitti fufiinsaa yeroo darbe akkaataa gaabbii, akkamitti gaabbii galuu akka qabnu kutaa tokkoffaa walitiin laallee jirra. Har'as immoo fedhaaf jaalala Waaqayyoo yoo ta'e gaabbii galuudhaaf gara eenyu deemnee gaabbii galuu qabna? Gaabbii galuudhaaf yeroo deemnutti immoo eenyu nu ajajee kan jedhu fedhaa fi jaalala Waaqayyootiin dubbii sagalee Waaqayyoo bu'uura taasifannee walitiin ni baranna. Anaaf dubbatti afaanii, isin immoo gurrattiin dhageessan, qalbii ittiin hubattan Gooftaan keenya, Uumaan keenya Iyesuus Kiristoos anaafis isiniifis haa kennu. Egaa akkuma beekamu yeroo darbees akkuma ilaalle namoonni baay'een gaabbii galuudhaaf fedhanii qabu, yaadas ni qabu. Haa ta'u malee akkamitti gara gaabbiitti dhufuu danda'u? Biyya keenya keessas kan jiran, biyya keenya alas godaansaan biyyoota garaa garaa kan argaman, kiristaanonni addunyaa mara irratti argaman, walumaa gala namoonni baay'een gaabbii galuu fedha qabu. Garuu adeemsi isaa, akkaataan isaa namoota baay'ee rakkisaa fi namoota baay'ee dhiphisaa jira. Isa kana akkamitti gaabbii galuu dandeenya? Akkamitti badii keenya himanna? Gara lubaa deemnee maaliif gaabbii keenya himanna? Namoonni baay'een, shakkitoonni baay'een gara lubaa deemuun hin barbaachisu, gaabbii keenya nama akka keenyaatti himachuun hin barbaachisu jedhanii gaafa haasaan dhageenya. Isa kana hundumaaf deebii gahaa ta'e, deebii quubsaa ta'e, karaa kan nu agarsiisu, adeemsa isaa kan nu hubachiisu waliitiin ni baranna. Qulqullichi Maatiyos, Wangeela Maatiyos boqonnaa 3:8 gubbaa irratti firii gaabbii dhaaf barbaachisu buufadhaa jedha. Maal jechuu isaati? Kaayyoon barnoota kanaa jireenya keenya keessatti firii gaabbiidhaaf ta'u buufannee Waaqayyo waliin akka jiraannuuf, Waaqayyo waliin akka deddeebinuudhaaf kan nu hubachiisudha. Yeroo darbe akkuma ilaalle kutaa tokkoffaa irratti gaabbiin maalidha? Gaabbuun maalidha kan jedhu waliin laalleerra. Gaabbiin hiikkaan isaa
yaada hamaa kaleessaa, gochaa kaleessaa, raawwii barbaachisaa hin taane sana kaleessaatti gaabbinee waan raawwanne sana, waan balleessine sana, waan yakkine sanatti keessa keenyaan amannee eenyummaa keenya of baruun gaabbii jedhamaa isiniin jedheera. Gaabbuu kan jedhu sarraa kan dhufedha. Waan raawwanneef waan goone sanatti gaabbinee eenyummaa keenya gaafa beeknu, cubbamaa ta'uu keenya, yakkamaa ta'uu keenya, balleessaa ta'uu keenya gaafa barru ni gaabbinaa jechaadha. Isa kanaaf gaabbii jechuun namas Waaqayyoos gaddisiiseera, mufachiiseera jedhanii gaabbuun gaabbii jedhama. Isa kanaatiif egaa gaabbii jechuun maal jechuudha jennee yeroo darbe barnoota keenya kutaa tokkoffaa keessatti waliitiin ilaallee jirra. Gaabbii jechuun waan kaleessaa, gochaa kaleessaa, adeemsa kaleessaa, eenyummaa kaleessaa, namas Waaqayyoos gaddisiisuu kootti Waaqayyo natti gaddeera jedhanii jireenya kaleessa maalla dhabdummaadhaan jiraachaa turre sanatti gaabbinee eenyummaa keenya barree deddeebi'uun nu barbaachisa. Guyyaa har'aa kana egaa qulqullichi Maatewos wangeela isaa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gubbaa irratti firii gaabbiidhaaf ta'u buufadhaa jedha. Kana jechuun isaa jireenya gaabbii of keessaa qabu. Jireenya wangeelaan bu'uure sagalee isaa dhaga'uudhaan akka muka balesichaa firee kan hin qabne akka hin taaneedhaaf firee buufannee akka deddeebinuuf, firee buufannee amantaadhaan cimnee akka dhaabannuudhaaf kan nu gargaarudha. Isa kanaaf qulqullichi Maatewos firii gaabbiidhaaf ta'u buufadhaa jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo meeqan keenyatu firee gaabbii buufatee jira? Sagalee isaa dhaga'ee, sagalee isaa dhaga'uudhaan, qalbeeffachuudhaan meeqan keenyatu qophii irra jiraa kan jedhu of ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif gaabbii gallaa? Faayidaa gaabbii galuu maalidha? Yeroo gaabbii gallu maal jennee gallaa? Yeroo cubbuu keenya himannu akkamitti cubbuu keenya himannaa? Gara eenyuu deemnee cubbuu keenya himannaa? Maal bu'uura godhannee badii keenyaaf, yakka keenyaaf, cubbuu keenya himachuu dandeenya kan jennu yaadota baay'ee kaasuu ni dandeenya jechaadha. Egaa akkuma beekamu qulqullichi Isaayyaas, raajii Isaayyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 8 gubbaa irratti akkas jedha. Isa kana yaadaa Boo'aas, isa kana yaadaa Boo'aas warra darbitoonni gaabbii galaa laphee keessan deebisaa jechuudhaan raajii Isaayyaas boqonnaa 46 lakkoofsa 8 gubbaa irratti isa kana yaadaa Boo'aa warri darbitoonni, warri yakkamtoonni, warri cubbamtoonni waa'ee badii keessaniif boo'aa, waa'ee badii keessaniif gara Waaqayyootti deebi'aa, badii keessan irraas laphee keessan deebisuudhaan gaabbii galaa jedha. Yaada kana irratti warri darbitoonni jechuun maal jechuudha? Daangaa isinii kaa'ame, daangaa jireenyaa, jireenya jiraachuu maltanii alatti waan raawwachuu qabdanii alatti kan raawwattan, kan yakkitan, daangaa jireenyaa ce'uudhaan daangaa cubbuu keessa kan seentan, abboommii Waaqayyoo cabsitanii daangaa Waaqayyoon isinii kenne dabartanii kan deemtan gaabbii galaa gaafa jedhudha. Jireenyi daangaa qaba. Biyya lafaatti gaafa jiraannu daangaa jireenyaa dabarre yoo deemnu daangaa cubbuu keessa seenna jechaadha. Daangaa jireenya barbaraa keessaa baanee daangaa cubbuu keessa jiraanna jechuudha. Qulqullichi Isaayyaas isa kanaaf isin warra darbitoonni isa kana yaadaa
boo'aa. Warri dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaan cubbuudhaan daangaa cubbuu ceetanii daangaa lubbuu ceetanii daangaa cubbuu keessa seentan waa'ee badii keessaniif boo'aa. Laphee keessanis deebisaa. Yaada hamaa keessan irraa deebi'aa. Gochaa gaarii hin taane irraati gara waaqayyootti deebi'aa jechuudhaan qulqullichi Isaayyaas nuun warra darbee jiru, nuun warra yakkee jiru, nuun warra balleessee jiruudhaaf jecha isaa isa kanaa qulqullichi Isaayyaas ni dubbata. Qulqullichi Ermiyaas isa kanas akkana jedha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 6 gubbaa irratti akkana jedha. Eenyumti isaanillee maaluma raawwadha jechuudhaan hammeenyarraa kan deebi'e gaabbii kan gale tokkollee hin jiru. Gara hiriirichaattis akkuma kaatan hundumtuu immoo karaa irra deema jechuudhaan qulqullichi Ermiyaas boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti namni tokkollee namni gaabbii gale hin jiru. Namni gara waaqayyootti deebi'e hin jiru. Namni waa'ee badiisaa gaabbe, namni waa'ee cubbuusaa waa'ee yakka isaatiif boo'e tokkollee hin jiru jechuudhaan Isaayyaas Ermiyaas dubbatee jira. Waamicha abboolii keenyaa, dubbiin abboolii keenyaa badiirraa akka deebinu, lubbuudhaan akka jiraannu, jireenya bara baraa akka argannu, waaqayyo waliitiin akka walitti araaramnudha malee waaqayyoon akka wal lollu, waaqayyoon akka nutti dheekkamu, akka bannu, akka bara Nohi seera uumamaa boqonnaa 9 gubbaa irratti guyyaa 40 halkan 40 samiirraa bokkaan danfi lafarraa bulluqni asool danfuudhaan bara Nohi warra turan sana balleesse. Bara Looxis immoo magaalaa Sodoomii fi Gomoraan baddee kan turte sababa yakkuu ilma namaa dhaga'uu ilma namaatiin bu'aa gaabbii firii gaabbii buufachuu dhiisuu ilma namaatiin kun hundi kan ta'e. Har'as biyyi keenya maalirra jirti? Har'as addunyaan maal keessa jira? Wanti dhaga'aa jirruuf wanti argaa jirru hunduu gochaa keenyaaf ka'umsa kan ta'e, badii keenyaaf sababa kan ta'e, dheekkamsa waaqayyooti saba waaqayyo. Egaa akkuma beekamu gaabbii gaafa jennu bifa salphaatti ilaalla. Yoo gaabbine badii keenyarraa, yakka keenyarraa, gochaa keenyarraa, hojii hamaa sanarraa yoo deebine fayyina. Yoo nuti badii keenya ni gahaa jenne waaqayyootti himne waaqayyoon dhiifamanuu godha. Yoo nuti deebi'uu baanne garuu, yoo nuti isa kadhachuu baanne garuu, yoo nuti garuu isatti boo'uu baanne har'as badii keenyaan yakka keenyaan ni banna. Qulqullichi Hisqeel raajota gurguddaa keessatti kan ramadamu yaa mana Israa'el, kanaafis immoo karaa keessan irratti namoota hundumaa irratti isinitti murteessa jedha. Waaqayyo jiraataan gaabbii galaa, badii keessan irraa deebi'aa, badiin keessan gufuu akka isinitti hin taane badii keessan hundumarraa deebi'aa jechuudhaan qulqullichi Hisqeel raajii Hisqeel boqonnaa 18:30 gubbaa irratti yaa mana Israa'el, kanaaf immoo karaa fi adeemsa keessan hundumaa irratti isinitti murteessa jedha. Waaqayyoon gaabbii galaa, badii keessan irraa deebi'aa, cubbuun keessan, yakki keessan, gochaan keessan gufuu akka isinitti hin taane laphee keessan badii irraatii deebisaa jedha. Maal keessan? Laphee keessan. Maal keessan? Gochaa keessan. Maal keessan? Raawwannaa keessan. Laphee keessan deebisaa. Jireenya keessa keessatti gufuu akka isinitti hin taane. Namni baay'een jireenyi isaa gufuudha. Ba'ee galuu hin danda'u.
hojjetee eebba argachuu hin danda'u. Uffatee irraa miidhaguu hin danda'u. Obboloonni keenya baay'een isaanii bara hedduu biyya Arabaa, gola Arabaa keessa gugguufanii guyyaa aduu halkan hirriba otoo hin jedhiin, beela dheebuudha otoo hin jedhiin, dadhabbiidha otoo hin jedhiin, boqonnaadha otoo hin jedhiin waggaa baay'ee gola Arabaa keessa hojjetanii harki isaanii duwwaa ta'ee jiru. Namoonni baay'een kadhatanii kadhaan isaanii isaaniif hin dhagaamne baay'eetu jiru. Namoonni baay'een hojjetanii hojiin harka isaanii eebba kan dhabe baay'ee isaanii jiru. Namoonni baay'een hin dadhabu. Namoonni baay'een ni yaadu. Namoonni baay'een ni fedhu. Gaa'ila kan fedhan gaa'ila kan dhaban. Eebba kan fedhan eebba kan dhaban. Hojii kan barbaadan hojii kan dhaban. Nagaa kan barbaadan nagaa kan dhaban. Jaalala kan barbaadan jaalala kan dhaban. Tokkoffaan gufuun guddaa nuuf Waaqayyo akka waliin agarre golga ta'ee gidduu keenyatti argamu badii keenyadha. Waaqayyoon akkamitti nu dhagaare? Waaqayyo akkamitti nu fayyisare? Waaqayyo akkamitti dhiifama nuu godhare? Nutoo cubbamoo ta'o, nutoo yakkamtoo ta'o, afaan keenyaan, yaada keenyaan, qaama keenyaan, kaayyoof karoora keenyaan yeroo hundumaa badii keessatti argamna. Guyyaa tokkollee nagaa jennee guyyaa nuti itti baane hin jiru. Guyyaa nuti Waaqayyoottiin boonyee dhiifamarraa gaafanne guyyaan tokkollee hin jiru. Yakka irratti yakka, badii irratti badii, cubbuu irratti cubbuu, haaloo irratti haaloo, hinaaffaa irratti hinaaffaa, jibbiinsa irratti jibbiinsa idaane umurii gaabbiidhaaf nuu kennamte kana badiidhaan cubbuudhaan xumuraa jirra. Sagaagalaan xumuraa jirra. Hamiidhaan xumuraa jirra. Badiidhaan xumuraa jirra. Dhiiga walii lolaasuudhaan xumuraa jirra. Barri kun bara gaabbiiti malee bara sagaagalaa, bara itti waan feene raawwannu, addunyaa waliitiin gulufnu, addunyaa waliitiin deddeebinu, addunyaadhaan booji'amnee baratti kan addunyaa taanu miti. Addunyaan dhibbaan dhibbatti nu dhuunfattee jirti. Ammayyummaa ishii, waanjoo ishii nurratti feete, boquu keenya nu buustee, mogolee keenyas nu laaffistee jirti. Kanaaf firii gaabbiidhaaf ta'u buufachuun barbaachisaadha. Firii gaabbiidhaaf ta'u buufachuun barbaachisaadha. Garuu akkamitti gaabbii galla? Ammas namoota baay'eedhaaf gaaffiidha. Akkamitti gara Waaqayyootti deebina? Ammas namoota baay'eedhaaf gaabbiidha. Akkamitti cubbuu keenya himanna? Ammas namoota baay'eedhaaf gaaffiidha. Akkamitti eenyummaa keenya beekna? Ammas namoota baay'eedhaaf gaaffiidha. Namoonni baay'een umuriin koo ganaadha, ammayyuu hin geenye ani gaafan biyya Arabaatii gara biyya keessaatti gale gaabbii galaa, qulqullaa. Gaafa gara biyya Arabaa gara biyya keessaatti immoo deebi'an daabiloos kiyyoo kiyyeesse karoora isaanii jalaatii fashaleessuudhaaf kaayyoo garaa garaa baasa. Gaafa Arabaa gara biyya keessaatti galtan jireenyichi hin mijatu, gaa'ellichi hin mijatu. Namni sin hiriyaa koodha jettanii walii galtan, galeetan waliin gaa'ela koo gaggeeffadha jettanii kan waliin haasoftan, gaafa sin Arabaa galtan yookiin fuudhee sin eega, yookiin qabeenya keessan nyaatee sin eega, yookiin immoo maatiin keessan qarshii keessan muluudhuma isaa sin jalaati barbadeessee sin eega. Abdiidhaaf, gaabbiidhaaf, gaa'ilaaf, jiruudhaaf karoorsitanii gaafa sin dhuftan, karichi sun ammas karaa sirrii hin ta'u. Daabiloos kaayyoof karoora qaba isiniif. Maaliif yoo jenne daabiloos irraa gargar ba'uu hin dandeenye cubbuu keenyaati. Gochaa keenya irraatiin kan ka'e daabiloos irraa fagaachuu hin dandeenye. Namoonni baay'een umuriin koo ganaadha, ani barganaa daa'imadha, gaafan guddadhe gaabbii galaa jedhu. Namni tokko jalqaba irratti umurii isaa waggaa meeqatti gaabbii galuu qabaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha.
Dubarri tokko umurii ishii waggaa meeqarraa kaastee gaabbii galuu qabdi. Dhiirri tokko waggaa meeqarraa kaasee gaabbii galuu qaba. Jalqaba kiristaana ani Kiristoosin amaneera, fannoo Kiristoosin nan baadha jedhee Kiristoos naaf du'eera, naaf cuuphameera, naaf fannifameera, du'ee du'a moo keessaa ka'eera, ani sana amana jedhee kan amanu yoo jiraate namni kam dubarris dhiirris sooma eegaluu kan qaban umurii isaanii waggaa 7 kaasaniitu. Kun akka seeraatti yookiin immoo kun akka wanta haaraatti yeroo hundumaa nutti himamuu hin qabu. Yeroo hundumaa nutti dubbatamuu hin qabu. Yeroo hundumaa seera mana amantaa, heera mana amantaa barree deddeebi'uun barbaachisaadha. Gaabbii jechuun gaabbuudha. Eenyummaa ofii beekanii namas Waaqayyoos gaddisiiseera. Seera isaa abboomiiwwan 10 jechoota wangeelaa 6 hin hatiin, hin sobiin, hin sagaagaliin, hin hamatiin, ana malee waaqa biraa hin waaqessin, maqaa Waaqayyoo callistanii hin waamina, guyyaa dilbataa kabajaa, abbaa fi haadha keessan kabajaa, hin sagaagaliina, qabeenya abbaa buddeenii keessanii hin hawwiina kan jedhamuu fi kanaaf kan fakkaatan badii kan ta'an hundumaa ija namaa gurra namaatti Waaqayyoo biratti fudhatamaa kan hin qabne hundumaa wanta gaarii hin taane hundumaa wanta bareedaa hin taane hundumaa raawwachuun cubbuudha. Raawwachuu dhiisuun immoo gaabbuudha. Irraa deebi'uudha. Namoonni baay'een maal jedhu? Gaafa cubbuu raawwatan rakkoo hin qabu, gaabbiin galaa jedhu. Har'a cubbuu tokko hojjetu. Boris immoo rakkoon hin jiru, gaabbii waan jiruuf gara boolii deemeetan cubbuu koo kanaaf badii koo kanaaf dhiifama luboota irraa argadhaa jedhu. Boris cubbuu hojjetu. Iftaanis immoo lakki guyyaa tokko gaabbii gala jechuudhaan duuba isaaniitti gaabbii dhiisanii fuundura isaaniitti immoo cubbuu haala mijeessanii otoo cubbuu raawwatanii boran gaabbii gala, iftaanan gaabbii gala, bara dhuftuun gaabbii gala, gaafa arabaa galeen gaabbii gala jedhanii karoora gaafa isaan karoorsan karoora sana isaan hanqisee Waaqayyoon isaan waama. Biyyaa ba'anii otoo hin beekin arabatti kan boqotan jiru. Otoo xiyyaaraan deemanii xiyyaara irratti kan boqotan jiru. Konkolaataan otoo deemaa jiranii konkolaataan ittiin garagalanii kan boqotan jiru. Otoo rafanii hirriba keessaa otoo hin dammaqin achumatti boqotanii kan hafan jiru. Mana yaalaatti kan hafan. Rafanii otoo hin ka'in kan hafan. Ba'anii otoo mana isaaniitti hin deebi'in kan hafan. Biyya isaaniirraa godaananii qarshii argachuuf biyya arabaa galanii gamoorra darbatamanii waamicha Waaqayyoodhaanis sababa gochaan namni raawwatuunis kan hafan baay'uun isaanii jiru. Cubbuudhaaf haala mijeessuun, gaabbii galuudhaaf qaxaroo kennuun rakkoon guddaan isa kana. Waaqayyo guyyaa nu waamu hin beeknu. Waaqayyo akkamitti akka nu waamu hin beeknu. Guyyaa nu waama, ganama nu waama, galgala nu waama, ijoollummaatti nu waama, yeroo umuriin keenya ga'eessummaatti nu waama, yeroo daa'imummaatti nu waama, gaafa dulloomne nu waama, wanti beeknu hin jiru. Sa'aatii kanatti daqiiqaa kanaan boodallee waan ta'uuf malu jireenya keenya irratti waan beeknu hin qabnu. Waaqayyo qofaatu beeka. Isa qofa harka jira galmeen jireenya keenya. Isa qofa harka jira baay'inni umurii keenya. Isa qofa harka jira addunyaa kanarra ammam akka jiraannu kan beeknu. Abbooliin keenya ganna dhufaa jiruuf beekanii dursanii mana isaanii tottolfatu. Keessummaa dhufuudhaaf dhangaa qopheessaniitu mana sirreessaniitu mana harataniitu eeggatu. Jireenyi kiristaanas akkas ta'uu qaba. Waamamuun keenya yoom akka ta'e halkan haa ta'u guyyaa, bona haa ta'u ganna, arfaasa haa ta'u birraa guyyaasaa hin beeknu. Bakkuma jirrutti lafuma jirrutti dhaabannee ilaalle jireenya sa'aatii 24 hojjennee hin guunne kanaa yoomuu hin guunne
Waaqayyoon akka nu guutuudhaaf Waaqayyoof karoora keenya keessa galchine gaabbii galuun nurra jira. Akkuma beekamu yeroo darbe waa'ee gaabbii galuu irratti seenaa abbaa keenya Addaam nama jalqabaa ilaalleerra. Guyyaa har'aa kana immoo namoota baay'ee ilaalaa jirra. Isaayyaas faa gaabbii galuu akka qabnu, Ermiyaas faa gaabbii galuu akka qabnu, qulqullichi Maatiyos faa gammoojjicha keessa deebi'ee mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa jechuudhaan barsiisaa ture. Gammoojji keessatti qulqullichi Yohaannis mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa jedha. Inni guddaan, inni dursaan jalqaba qophii mootummaa Waaqayyoo dhiyaachuu ishiitiif gaabbii galuun nurra jira. Jalqabadha. Sababoota garaa garaa ni qaba. Gaabbii akka galuudhaaf kan nu taasisu. Egaa akkuma beekamu Addaam badii raawwateen yakka raawwateetiin waggaa 5,500 boo'ee gaabbii galee mucaa keerraa ladheetan dhufee si fayyisa gooftaan keenya jedheeraani. Waggaa 5,500 booda Waaqayyoon dhalatee foon keenya uffatee addunyaa kana baduu irraati gara fayyinaatti, dukkana irraa gara ifaatti, dheekkamsa irraati gara araaraatti Waaqayyo fidee jira. Akkuma beekamu kakuu moofaa keessatti namoota tokko kaasuu dandeenya. Namoota badii isaaniif yakka isaanii gaabbiidhaan Waaqayyo irraa dhiifama argatan. Haa ta'u malee kakuu haaraa keessatti jirra. Yeroo ammaa kana mee hunduma dursa gaabbii irraa kan dhufe badii keenya yakka keenyaaf eenyummaa keenyaaf gaabbuu gaafa ta'u akkamitti garuu gaabbii galla kan jedhuudhaaf immoo guyyaa har'aa kana waa qabanni kutaa itti aanu waliin xumuruu dandeenya. Jalqabaa gaabbiin bara kam jalqabe isiniin jedheera? Bara ilmi namaa uumame bara jalqabaa Addaamirraa kaaseetu. Addaamirraa kaasee abbooliin keenya dhufaa hanga Museetti turan badii isaaniitiif yakka isaaniitiif cubbuu isaaniitiif Waaqayyoon dhiifama gaafachaa turanii Waaqayyoon dhiifama godheeraaf. Sanaan boodagaa nuun kiristaanonni bara kana jirru immoo akkamitti gaabbii galuu qabna? Namoonni baay'een amma lubni akkuma keenya namadha. Namatti badii keenya himachuun hin barbaachisu. Innis namadha, anis namadha waan ta'eedhaaf shakkitoonni maal jedhu? Calliseedhuma gara samii gara abbaa kootti yoon ija koo ol kaasee kadhadhe na dhaga'a. Namatti cubbuu koo himuun hin barbaachisu. Waa'ee yakka koo nama biraatti himuun barbaachisaa miti jedhanii gaafa isaan dubbatan dhageenya. Saba Waaqayyoo nuun kan nu barsiisu gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Kan nu gorsu isadha. Waan hundumaa fakkeenya raawwannu hundumaa isarraa kan baranne malee qaama biraarraati waan baranne miti. Seera abboolii keenya seera wangeelaadha kan raawwannu. Tawaahidoon kanadha. Amanuun barbaachisaadha. Akkuma beekamu maaliif gara lubaa deemna? Guyyaa har'aa kana haa ilaallu. Cubbuu himachuudhaaf gara lubaa maaliif deemna? Lubni aangoonsaa aangoonuu olii inni qabu maalidha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 17 kaasine gaafa ilaallu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gara Yerusaalemitti deemuudhaan Galiilaa fi Samaariyaa gidduu darbee jedha. Galiilaa fi Samaariyaa gidduu kan jirtu gara mandara tokkootti dhufee jedha. Gooftaan keenya gara keenya haa dhufu. Gara jireenya keenya haa dhufu. Gara gaa'ela keenya haa dhufu. Gara eebba keenya haa dhufu. Amin jedha. Inni dhufnaan wanti hunduu salphaa ta'a. Gaarri dirree ta'a. Dukkanni ifa ta'a. Dhabuun argachuudhaan guutama. Dhiphinni gammachuutti jijjiirama. Gara Yerusaalem, Galiilaa fi Samaariyaa gidduu gaafa darbu namoota 10 dhaabbatanii gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin arganii jedha. Inni isaan laalee jedha. Yeroo kana gara mandara tokkoo seenuudhaan warreen dhibee lamsiidhaan 10
ta'an dhibee lamxiidhaan rukutaman namoota 10 isa arganii jedha. Isaanis iyyuudhaan yaa ilma Daawit nu fayyisi jechuudhaan dubbatanii jedha. Eenyu nu fayyisi? Yaa ilma Daawit nu fayyisi jechuudhaan waaqa isaanii uumaa isaanii fayyisaa isaaniitti watwaatanii yookiin immoo dubbatanii jedha. Maaliif gara lubaa deemna? Nuti callisnee miti yookiin immoo otoo nuuf hin galin miti waan hundumaa raawwannu hundumaa gaabbii irratti gara abboolii deemne gara mana kiristaanaa deemne gaabbii akka himannu kan nu taasise gooftaa keenya. Jarreen kurnan kun iyyuudhaan yaa ilma Daawit nu fayyisi gaafa isaan jedhan gooftaan keenya dhaqaatii gara lubaa deema mataa keessan agarsiifadhaa. Mataa jechuun mataa isa kana miti. Mataa keessa kan jiru yaada mataa keessa jiru sana yakka laphee keessa jiru sana sammuu isaan yaada isaaniitiin yaadanii kan isaan raawwatan mataa isaanii gadi qabu akka qaban kisoomin agarsiisu akka qaban fayyina dura gadi of qabanii sagaduun akka barbaachisu gaafa himuudha. Deema mataa keessan lubatti agarsiisaa. Badii keessan himadhaa jechuudha. Gadi jedhaa jilbeeffadhaa gara mana Waaqayyootti deemaati waa'ee badii keessanii himadhaa jechuudha. Waa'ee gochaa keessaniif boo'aa jechuusaati. Lubni aangoo qaba jechuusaati. Ndee Waaqadhaan bar fayyisuu danda'an bar jecha isaan fayyisuu danda'an bar maaliif gara lubaa deemaa jedhe? Lubni eenyudha? Isa fannoo Kiristoos qabatu aangoo Phexros Phaawulosin kan qabu hidhuu fi hiikuu kan danda'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 16-13 kaasne gaafa ilaallu Simoon Phexros yaa ilma Yoodhaa ati kattaadha. Kattaa kana irratti qulqulleetti mana kiristaanaa koo nan ijaara. Allis ol balleessuu hin danda'u. Furtuu mootummaa Waaqayyoo siifan kenna. Lafa irratti kan hiite samii irrattis kan hidhame ta'a. Lafa irratti immoo kan hiite samii irrattis kan hiikame ta'a. Wangeela Maatewos boqonnaa 18-20 irratti isin lafa irratti kan hiitan samii irratti kan hiikame ta'aa jedha. Fannoo Kiristoos daabiloosiin ni hidha. Kiristaanota garuu ni hiika. Isa kanadha hidhuu kan jedhame. Hidhuu kan jedhame hidhaa cubbuu hiikuudha. Hiikuu kan jedhame daabiloosiin warra hidhamee jiru. Afura xinqolaatiin afura matatiitiin warra hidhamee jiru hiikaadha. Luboonni afura hamaa hidhanii kiristaanota immoo hidhamanii jiran hiikuudha. Malee xonqaayoonni warri hidda mukaa qofforan warri firee mukaa ciran warri dabtaraa fi sheekii afura garaa garaatiin xunuqqolan isa raawwatan miti. Fannoo Kiristoos kan qabu daabiloosiin ni hidha. Afura daabiloosiin ni hidha. Kiristaanota hidhamanii jiran immoo hidha daabiloosirraa ni hiika. Hiikuu kan jedhu isa kanadha. Gooftaan keenyas maarre deemaatii gara lubaa dhaqaatii mataa keessan lubatti agarsiifadhaa jedhe. Ani fayyisaadha sinan fayyisa hin jenne. Fayyisuu danda'a. Ani Waaqadha badii keessan dhiifama isinii gochuu hin danda'a hin jedhe. Dhuguma hin danda'a. Garuu isinis gaafa badii raawwattan ani fooniin yeroo muraasaaf amma guyyaa fannootti qofaan isin faana jiraadha. Isin immoo gaafa cubbuu raawwattan gara lubaa isin bira jirutti deemaa himadha. Gara mana kiristaanaatti deemaa himadha gaafa jedhudha. Maarree gara lubaa deemnee akka himannu kan nu taasise eenyudha? Gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Jarreen kurnan kunis gara lubaa dhaqanii mataa isaanii cubbuu isaanii erga himataniin booda achi keessaa namni tokko namni addaa tokko lammii addaa ta'e fayyee waaqa isaa galateeffatee jedha. Gooftaan keenyas nama kanaan warreen salganoo eessa jiru ittiin jedhe. Ni deeman malee gaabbii hin galle eenyummaa isaanii hin barre akkuma deemaniin achumaatiin badanii. Gooftaan keenyas lammii namoota kurnan kana keessaa
lammii addaa kan ta'e kanaadhaatti fayyina waaqayyoo arguuf kan deebi'e hin jiru jechuudhaan gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatee jira. Kanaaf gara lubaa deemuun luboonni aangoo hidhu, aangoo hiikuu waaqayyoon isaaniif kenneera. Akkuma faaruu Daawit irratti atis akka Malkiiseedeq lubicha jedhee dubbatee jira. Atis hanga bara baraatti akkuma Malkiiseedeq luba bara baraatti jedhee gooftaan keenya dubbatee jira. Maarreegaa gara lubaa deemnee badii keenya himachuun ajajni isaa ajaja waaqayyoo ta'uu akka beeknuufidha. Kan nu ajaje waaqayyoo ta'uusaa gara lubaa deemnee badii keenya himachuun gara abboolii keenyaa deemnee cubbuu keenyarraa qulqullaa'uun yakka kan hin qabne ta'uusaa hundumti keenya akka barruuf akka hubannuuf kan nu taasisedha. Firii gaabbiidhaaf ta'u buufadhaa. Firii gaabbiidhaaf ta'u buufadhaa. Wangeela qulqullicha Maatewos boqonnaa 3:8 irratti hanga ammaatti kan waliin barannedha. Hin xumurre barnoota keenya obsaan yoo nu hordoftan viidiyoo kan hanga dhumaatti yoo ilaaltan keessa keessanitti gaaffii waa'ee gaabbii irratti ka'uudhaaf deebii guddaa kan itti argattan ta'a jechaadha. Maaliif gara lubaa deemna kan jiratti dhaabne jirra? Gara lubaa deemuu akka deemnu kan nu taasise gooftaa keenyadha. Sababni isaa wangeela Luqaas boqonnaa 18:11 kaasnee gaafa ilaallu, wangeela Maatewos boqonnaa 16:13 kaasnee gaafa ilaallu, wangeela Maatewos boqonnaa 18:20 kaasnee gaafa ilaallu gara lubaa deemnee akka badii keenya himannu kan nu taasise waaqayyoodha. Kanumatti aansuudhaan namni tokko jalqaba gaabbii galuun dura gara lubaa dhaqee maal jedha, maal gaafachuu qaba kan jedhuu fi itti aanee immoo jalqaba gaabbii galuudhaaf gara lubaa gaafa deemu maal jedheetu abbaa gaabbii qabataa kan jedhuu fi akkamitti cubbuu isaa himata kan jedhu torbi dhuftu keessa walitti ni ilaalla. Cimaa dhaabadhaa, barumsa kan dhaggeeffadhaa. Waaqayyo hunda keessan duukaa haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse, galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa waaqayyo isin faanaa ta'u. Hunduma keessan umurii gaabbii waaqayyo isiniif haa kennu. Nagaatiin naa tura. Eegumsa ergamootaa araarsummaa dhageenya qulqulleetti dubroo maaramii dhiifamni gooftaa keenya.